سريتة no بك سريتة مو أرتلو في والله في دريت أنت ما كان قصدك كسيدك كيرتي 6 كيلو لا ما 6 كيلو رجول كم وصلنا لك وانا دامو دي بكتيارة أنا كنا والله بالله جا برب ومالي سيارة مالي وامبراتني جا والله I'm sorry people I'm sorry every people sorry too much أتانا it is okay about tuna ما تكسي مالي بيك أنا جاي من التات جارتي لو مالي جارتي مالي بلاك مامبا أماني بيك بلاك مامبا معلومات بلاك مامبا جارتي كباسة لو في نيبا أبو بنا كيسين ما يامين إيه كيسين في ما يامين وما توركي جارتي تي بريتو أمالين سيفاي في الدوار أمالين بيكوانا تراتات والله ما أنت كنين أنتاتا سمع مالنا تاتا طلب الناتات والله أيه ما شنو هذه مري ما قواتك ناتات بني our call أبا أبدي أوكي ونديمي أوكي وين شتونا كمان مالنا تاتا يه ما مي أمنا نموداب أنا ويمني ومتورجي شنو متى عديمة لي ومن هان بيجتنا دفو سبحانك ومن وراج مالك كابو يا رب أي مال سنة جرسيس في لدامي ورا بس هنرجني جتن أقرتني جتن ورا بس أقرتني جتن ليه ونيان نساساتين كني بودا كذي لانشي كنني في سنة جرسيس حيوان برا بوفر كتني جتن إن أرجيني لا جاتني كيسين جوجرا خروان منجرورا كيلا سرقو فينا كيلا كبيتان كيجا وانا لا وانا ناكي لا والله تاي ناكي لا الرجال الرجال كذا فنا كان ومن الدين ما أجي يا كرا ناكرا لا رب ما لبونا جل الله يسري به تابع كوجا هوري كوجا هذا راول كان رب ورنا نجار ريتان كان ناجي كونوان لا لا فكاس من عندي بيتامي في دنا يدو بفتامي بيتامي في دنا Nile crocodile exactly kasarap هذه منافقة دي ممكن دي والله أوسع
obsa akkasuma haadha fayyadamu. Lafaan kau si wan kai abo kai kai sajo ajesi ilafiri jab rabbi si chapsinna takanda wijere tokko kai lafa haadha nyaatu kai lafa kai warri isaanii waan arginan dhiisu wallah takanda la ilaha illa dhiigatti irraa yaa'e wallaan annagaan dhawennaan dhiigi irraa baafate allaan badee biraa bagadhu wallaan nagaan dhoofnan dhiigi irraa baafate allaan badee annagaan duyda keedha ennaan laan dhiiga duyda isaa ashahadu argitanii wallaa biraa bagadna wallaa biraa bagadhu malee ta'u warri naan agarree duratti annagaan dhoofnan dhiigi kunoo duyda irraa keessaa bahe duydaan keessaa bahe والله بغنا ونار قلنا قبل كذا ترى كنت جسدي كنت زريم تبالي لكن تكره مالي دي زرا لما لي هذا هاي لا هذا هاي لا هاي الله مالي دي مالي والله أنا ديزا والله بالله ديك الربابات هنا كلو ديك أنا دويد سا نه دويد سا لا ديك كلو ديك كرا كيسا لامبادي بكبرة سيد دي ما أبصر kummal rabbi jira kun amma gaalaa miti ayyee suntuu ye wallahi sun lubbuu keessan jirtu mataa jalla kun lamaan irra rafu jira It's not that scary. That is life. Another two is beautiful. 3 meals and one. One female and 2 males. But what if you come to eat the class? Yeah, what actually do So what food do you give them? These are When the Kani will if I can't What's the one? Yes, one of them. yeah. There's one of them. Yeah. Kana yoo beektanii badhaayee kana kaleenya nyaatu waan kana kun maal dura wanni konkaan kun konkichi maal dura ka gaafi nu ijjees guchi haadha kan guchi nama hin beekne jira guchi kun guutuu wannaa kane wanna leenjisu nyaatu ajjeesanii kennaniif laala ajjeesanii bisee ajjeesaa kennaniif gatamsa jedha tokko haguusuudha aduu yeroo gatamsaa wan dhaabbaa dhufu sirritti gatamsaa miti waan biraa malee gatamsa kan hin jiru gatamsi dullacha kanaa miti gatamsa jedha tokko dullatti na shakka waraabessa dha bakka waraabessa dha
Eebbitti maraarsin jedhe bosonuu baaburii boosuu bosonuu saala boroof saala no wallaahi isaa no koy akka faayoon beektu laalamee faayoo agarsiisa yoo isa himata wallaahi abbaan himate wannaa qaba zawaadii qaba mee inni kun maal jennaan kun ijoollee sattawwaa bosonuu jedhu faayoo himadhu asxan wannaa kana maqaa isa himata atuu hin beektu saala gadamsaa wallaa gadamsa kan hin jiru gadamsa kan huunna achi mul'atu callaa gama bakka gamaame maqaa zuumitti godhata gadamsi achi faa jiraate malee wallaa badee leenca dhuf Lion in Doyo. 20 years. That is that. 25 years. So you know that the one who was 17 years, the one who is 17 years, he just be a woman. Now he's honest here. So one lion here, Yeah, for one lion here is how many human years? So you know that the lion is between 20 to 25 years. The normal age of Sunduuf bakka wallaa sunduuf wamaaltina. that's why even a 4 years old baby is just so weak that size. Yeah. So that's why I was saying that 17 years old you be a woman now. Will be now allowed to Walloluuti harmarraa walfite bakka walfite. You have two females. Is coming. Now the other female. Wallah is coming. Allaan badee Allah dhufu jiraan. Allah badee dhufu jira. The men of here used to go from here up to there looking at the female. Allah lachuu akkana wal jala yaa Allaan bade. Walloli So we brought the female for you. Looking at that female came from a specific place and lachuu horma. used to a particular Wani toleen akkam jirtu wani duu jirti. Gara duuba garaa akkam fokkatu. because they are not familiar with each other. Keep them together right now they find. Jaalmarroo bakkaata jira tokko. The men Ka keessaa jaalmarroo bakkaata. Ka gararraa kun jawaar bakkaata. but now the female Gara duuba kanaan konkaataawwan. It's very strong. Very strong. And the other one is emaciated a bit. Yes. The other one is a bit emaciated because it's old. Wanti yayyee Ingilishii beektan yoo. Very strong. Kaachi tattaa'u sun lama sun dadhaloo. Kun lamaan ammoo koro. So here you have to provide the Toleen kun faa. for the fourth. How many times did they feed? Yeah, 5. How many? How many? How many times did they feed in a day? So once. Just one. Where is the fifth one? The fifth one is inside. The one I was saying, I was saying that they cannot Kan kun achirraan deemu jira. For this. Yeah, it's the wife for this one. But now they are not familiar with each other. Yes, that's behind. Yes. Wanni muka fi jaala. The specific reason as why they are being accused that five The market is is on the territory. Bitiidhaaf kenni jira tokko. Usually, we contrast Kunno kute kan tokko kunno kaaniin okkolofa. structure Wallaa sun fayyaa. yes, on the grass. Dhugumaan sila lacha. If it was in the wild, then another one comes closer by. When that cannot stay in that area, just hear that smell and know that this area belongs to a particular area. Yes. So you just go. Ammoo dhufee You were saying, yeah, before you brought the zoom godhi. yeah, He was admiring this. yeah. They were walking together. Not together, but The other one, side is on the they other were not side. walking together. Ammoo But dhufee on osun. the side, there was one which was walking. Waraaba salaa Wearing dhala. that female. Yeah. No, and how will you go familiarize with it? Afrika haadhadha. Waraabodharraa bu'ee qeerransi narra bayu. Qeerramsa laala raabbo. Qeerramsa bira dhahita. Sullattiin dhuftee dhaabba. Why did they say that? So that's explaining. Because the fish is in there is new.
dhufu jira dhaab. They are not familiar. As he's explaining. So, but when they go to sleep, the female is sleeping in this cage, they cannot meet, and the male on the other side. But with the time, they'll get used. Yeah, but because they're busy, the way we usually talk. Leenji baana kana jira si konka. And you keep on appreciating each other day by day. Yes. You see when the alpha male lowers, and the alpha male, you can hear. Qeeran sabira deebna rabboo leenji. Allah dhufe dhufe dhufe. Badee na dhufe. Allah badee dhufe. You see, the nowadays is the one with ants. It's very hard to see a male ant. Mujiyo kooti dhufe wanni badee na nyaate. Oh, sometimes Kana jira leenji baana. Abbootu eekun. Tuye akkam jajjabe. Ino kola wallahi ino kola. Ino kola. So para que it's only the lower race which ants. It's very Ara ino kola banana kaya. The reason, you see, also, after they act, Lion come please. that minute to their time. And Lion animal to eat is not the female. come here please. They don't ask to eat first, but they get satisfied now. Rukuti yera It's doko. over. Eat, when the female Bakka qeeran sabira dhagaa dhaabam. Leenca laastanii guuftanii mi? goes, the leftovers. Baraa dhufuu edammas. Wastuma ila harambuleen kabira. Nadhufe badee nadhufe. Aboo dhufe akkamiin godhu. Lachuu adeemu kan. Iddee. Usha leenci. Laayoon ulatti laayoon. Abbaate. Abbaate. Leenci sana kana TikTok keessatti ilaalaa ooltan sanuma. Oriijinaaliin isa. What is going on? Haadha nyaata achi gubbaa dhaqe. You see also, they cannot drink inside the past. Ciisuu edamoo akkam. The reason is because, you see, the lions, most Ejjituudha bakka kun fayyaa miti. Ciisee jira bakka the kings, the crabs, people bada kontitti. that means Leenci guyyaa mara akkanatti TikTok keessa bahaa jiru yoo waan konkaa teetu tana konkitti. Haadha nyaata. Subhanallah. Sinaaf dunia hasana. Ufiidhaaf eegalee wara uummanni kun uumamu jireenya. Ajjeesanii laala waan kan rabbi jira. Ajjeesanii isaa agartee erganni du'ee booda akkasumatti wannaa godhan. Subhaanaka rabbana. Uummata akkana horii wallahi. Uummanni Afrikaa kun haasidadha. Isuma jiraa kana fuudhanii inni du'ee jennaan bakka siidaa isaa dhaaban. Leenca bira dhaabu bakka jabdee na yaasatu. Leenci bira dhaabu bakka jabdee na yaasatu. Obsa bakka leenca dha. Ay Afrikaa. Afrikaa kana na goote. Jiyo. Obs Dikkiyoo taa'e uummata fataa godhaa dikkiyoo. Koi leenca laalee dhufa. Daqiiqa tokko jalla. 1 minute. Tulii abaara. Bakka leencaa dha dhaabamu. Argee huma tunniin jaldeessa konka. Qamaleen biyya teenya jirtu tana malee haadha rooftu wannaa godhu. Qamaleen biyya teenya jirtu tana malee sanii miti. Sun amma gugurraatti wannaa dhiisa qamalee haadha rooftu jiikabtu. Simba. Simba. Ajaa'iba Rabbii nama dinqisiisa. Fagoo jira bu'aarra sagalee nyaatu guyyaa dhiifama nu godha bannaa.
أعوذ بالله من الشيطان أبو كفا قدر على أبو كوانا كان درس me totally jarishani tokosani kuno toko kofo okara sati lanchi sa sana darsi zafi amma kawanna ta ujira we أعوذ بالله من الشيطان kuno rarrafu jira tokko rafa tokko ta'a raachi ciisa kaachi sullee wanna gubbata rada di gani rada ni wasimba bro wachana na hii tunaonesha wakati ya nini gize inni lanchi kennaniif sana agarsiisa dhiifama naa godha gize lanchi kennaniif waraabessa bira dhainaaf suite akuje. Thank you. Is wakati yeroo laanchii sana agarsiisa obsa saa torba qofa daqiiqaa 40 tafaa hogguu laanchii argitee harkaan nyaata kennaniif jechuudha. Saniifuu obsa. What? Go para al lago ya ve. Bisa sirriitti biyyarraa fisan. Amri Rabbi Mutara Rabbi. Sudemu wala. Waaqayyo si haifatu. Eessa ka'ee eessa dhaabata deero? Adii budaa sallah kana ni deemu. Biyya kamiif danaa jedhu fedhame. Biyya kamii akka fidan bineensa sana. Araataan hin jiru. Biyya kamiif damee uummata who are you from this one?
some are stuck on the back. Their back. That's why so the taxi, they just the phenom will just enter in the flesh and then they emit the phenom, the cytotoxic phenom. So removing it there is a problem because it's just like a Kurafujira. any of the cobras now. So this one is a forest cobra. This one forest cobra. Yeah, to English bit. So for the cobras, you have the neurotoxic phenom. The one now. You have the Egyptians. So you see for these ones, the Egyptian venom is supposed to be active. But they are not hostile. But they are not hostile when they're done. So if you come in, something usually jump. Let's say just like this. Something usually jump. Let's say just like this. Jump. What? So the most